Sechu. Ajjechaan saaniitun isaan lachuutu maaliif guyyaa leencoon dhufu taati. San dura maaltu oobsa kanneefi guyyaa san oobsa dadhabsiisee waan jettu leencoon maaliin dhufe waan jettu baruu bara. Oda jalachi keenye madoo fuudhanii jaarraa gartanii jaanii ogaa mucaa gaafatan. Ishee nama keessanitti jaarraatti hima. Ibiddaan guban mucaa san ta'u jennaanin. Ibiddaan marsanii ibiddaan mukarra cabsanii guban. Jaarraan gartee abaa'oo jalqabaa kanarraa waraana jiddu goleessaa jedhanii kan ergame jiddu goleessaa tosoo hawaasa ogaa ol gahu. Nu gaafate yoggootti himnu ifumaaf wal fixxanii jaarraan jee dubbii sanirraa onne na dhaabbachuu gahee jee leencoon kitaaba isaarratti. Murni adda bilisummaa Oromoo Jokunfaan yeroo hedduu hoggana isaanii warra jajjabaa isaantu nyaataan warra akka araarsoo wadaayifaa dhaa'u if keessatti warra ilaalcha jajjabaa qabu. Waan biraa dhiisi maaliif qabsoon Oromoo tun akkana bakka lama baatee namni Oromoo maaliif wal nyaata? Maaliif furmaan hin jiru? Maaliif waliigalteen godhamuu hin dandeenye? Waan nama gaafatuun fedhan. Baaroo qofaa miti namni dha'uu deemu. Leencoolee dha'uuf deema akka gartee leencoon himutti baaruun naaf akeekee guujuu. Fayyadama miidhama damma isaa kana dargiin quba qabdi. Maali wanni gartee hangasitti tarkaanfii badoo tana fudhachiise wal lola dhuunfaa haasawaa saniiti moo ilaalcha siyaasaa garaagarummaa gartee qumaara siyaasaa taphachuu deeman juu kana. Obboleettii demisee bultuu baaruun qaba. Baaruudhaa fi magarsaa bariifaadhaa wajjin harka bitaa harka mirgaati. Mi'a san qawwee fiduun dhugaa taate namni biraa adeemu jeeti dubbachaa ture badoon. Madamma isan maaliif asii bakka hin qabne tan diigaa jirtu hoo ha diigaa jiru eenyu? Waan haasawamaa turerra waan gaaffiin jabduun na bira jirtu seenaa tanaaf itti gaafatamni eenyu? Odoo hagana tursiisuu baatanii Oromoon hagamta akka silaa baraaramti. Tama alaa gudanii gartee Finfinneetti leencoon faan muudanii gad dhufee kana qumaara siyaasaatii kuni biyya alaatti deemuudhaaf tooftaa deemaniini. Kun qumaara siyaasaa isaaniitti isin hin beektanii. Jara kana hagamta akka Itoophiyaa dimokiraatii isuu malee kaayoo jaarraa faatan Oromiyaa walabaa fi bilisa taate jettu san tan maappii kaartaa addaa qabdu san tan ni muranna jettu san dura biyya argamsiisu qabna Oromoo bilisoomsuuf.